السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلمتوتا هردفتوتا وبساتكنو أكم جرتو نجا كيسني فيسبوكين وان هدو نما فيدو فيدي إننيس إرجع نموت ولين كرامي سنجريتين بريستان أكاتا إتي ريموف يوكين بليسو دنديسن غافي نموت هدوتي كان درا نموني هدو إرجالي نتيجرا ميسنجريتين هريوتا كينيا بريسنو يوم انتسان وان دوغوراته أكمتي أوف برايس نموت سن برايس أكمتي بليسو دندينيا جتني نموني هدو وان كان غافي تشاترتن غرو وان كان فيسبوكين فرمات إسا فيديجر هرأ إسا كان ولله الله أكاتا نموتا إسين كرام فيسبوك ميسنجري كيسانيتي ولي بريستان بريفمني سنجرا نما سنيتي بريستان يو كان تغنغرو توتي أكمتي نما سنبرا بريستان وان كان إسين برسيسا هنگا تمرا سجنتا كنيات نولي برو osoo gara barumsisanitti hin dabrin warroonni har'a gara YouTube channel kiyyaatti dhuftan baga nagayaan gara website kanatti dhuftan isiniin jecha odeeffannoo adda addaa sagantaa afaan oromootiin argachuuf akkasumas dhimmoota smartphone yookiin bilbiloota ammayyaa wal qabatu baruuf akkasumas gaaffii keessaniif deebii argachuuf gara YouTube channel website kanatti kottaa asirratti website kunoo jechuun erga barreessitan booda haala kanatti isinii baha profaayila kee irratti yeroo tokkoof tuqaa san booda bakka subscribe jettee dibattee jirtu kana yeroo tokkoof tuqaa san booda mallattoo bilbilaa kana yeroo tokkoof qastii kana tuqaa gurra lamaan kana irratti baasa viidiyooleen ani YouTube channel website kunoo kana irratti maxxansu akkuma ani maxxanseen isin bira gahuu danda'a jechuudha. Tole hordoftoota keenya gara barumsa keenya guyyaa har'aatti dabarra. Akkumaan roofu isiniif ibsuu yaadatti barumsi keenya guyyaa har'aa ergaa gara Facebook Messengeriin hiriyoota keenyaaf barreessine barumsan yoo kan dogongora ta'e akkamitti balleessuu dandeenya kana waliin ilaalla. Isa kana godhuudhaaf jalqaba wanni godhuu qabdan Facebook keessan update godhuu qabdan. Facebook Messenger keessan haala suuraa irratti argitan kana update gootanii erga haaromsitan booda yeroo tokkoof Messenger keessan keessa seentanii san booda amma mee ani nama maammee kanatti barreessa ergaan isa biratti barreesse isa biraa hin balleessa. Tole fakkeenyaaf kun akkuma argaa jirtan akkami jeen barreessaa fi kun akkuma sitti argitan barreesseen jira fammaan erga haala kanatti barreessitan barreeffamni isin namoota waliin barreessitan yoo fakkeenyaaf kan dogongora ta'u ta'e daqiiqaa 10 keessatti balleessuu dandeessanii jechuudha. Sanii ol yoo dabre waan danda'amu natti fakkaatu akka Facebookiin kaleessa ibsetti barreeffama kana daqiiqaa 10 osoo hin gahin balleessuu dandeessan. Okay, barreeffamaan ani barreesse kana balleessuudhaaf yeroo tokkoof barreeffamuma kanarra dhuftanii maal gootan yeroo tokkoof gaqqabdanii teessanii kunoo fakkeenyaaf barreeffama namaaf barreessitan kana yeroo tokko gaqqabdanii teessanii fakkeenyaaf meenaatu barreessaa fi Facebook kana update hin goone isa kana update godhee jira mee kanaan hin barreessaa kunoo akkuma argitan kana barreesseen jira barreeffama kana balleessuuf yeroo tokko irra qaqqabdanii teessanii san booda akkuma argitan kana remove jeeti baha remove jee ergisanii bahee booda remove kana irratti xibtan filannoo isinii kanna remove for everyone gara lamaan irraa balleessuu
kun akkuma argitan yeroo gaqqabee taa'een maal jaa remove kanarratti tuutanii kan gama gubbaa kuni remove for everyone gama hundarraa balleessu remove for you inni kuni of biraa qofa balleessu nama kana biraa isa akka badu godhuudhaaf maal gootan remove for everyone kan kanarratti tuutanii irratti tuutan balleeffamee jira kun akkuma argitan na biraa illee ni badaa jechuu barreeffamee. kun akkuma argitan barreeffamni na biraa badee jira kan update waan hin godhiniif delete jira duraan akkana nuun jechaa ture jechuudha duraan delete kan jedhu kana jedhu delete kan jedhu kana yoo tuqne isa biraa hin baduu jechuudha garuu inni ammaa kuni fakkeenyaaf hello jedhee barreessaa fi irra qaqqabdanii teessanii yeroo tokko irra qaqqabdanii teessanii sanbooda maal gootan remove gootan kun haala kanatti isinii dhufa remove for everyone gootanii achi booda meesejini kun isa biraa isinii badaa jedhee isinii barreeffama irratti tuutan kun akkuma argitan ni balleeffamaa jechuudha gama lamaan irraa ni badaa jechuudha haala kanaan ergaa karaa meesejiraatiin namootaaf barreessitan ergaa san yookaan dogongoraan waan san barreessitan ta'e balleessuu ni danda'ama jechuudha feesbuukii waan kana update godhee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa barumsi keenya guyyaa har'aa kana fakkaata barumsa kutaa itti aanu irratti barumsa ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadha inninis maali namoota karaa iimoo keessaniin isin hordofu akkamitti iimoo keessan keessaa baasuu dandeessan isa kanaan isin barsiisa inni kun maali fakkeenyaaf namoonni online irratti wal bartanii online irratti wal jaalattanii jirtan jirtu fakkeenyaaf nama tokkoon online irratti wal bartanii wal jaalattanii nama san iimoo keessa wal jijjiirtanii tura keessa nama saniin gaafa wal dhabdan karaa iimootiin iccitii wal baasuu suuraa wal balleessuu waan hin taane akka malee wal godhuun tokko ni jira miti namoonni rakkoon kun isin mudate nama iimoo keessan lakkoofsa keessan argatee banate san akkamitti iimoo keessan keessaa baaftanii akka nama san iimoon koodii gaafatu akkamitti godhuu dandeessan fakkeenyaaf kana dura viidiyoo na jalatti argitan kana nama iimoo keessan keessa jiru akkaataa keessaa baaftan jedhee isin argisiiseen ture garuu akkaataan viidiyoo kanatti isin argisiisetti iimoo keessan keessaa baasuu ni dandeessan garuu namni san deebi'ee lakkoofsa keessa waan qabuuf banachuu danda'a kaniin kutaa itti aanutti isin barsiisu deemu kuni namni kun iimoo keessan yoo lakkoofsa illee qabaate akka koodii gaafatu akka itti godhuu dandeessaniin isinitti agarsiisaa jechuudha. Namni san iimoo keessan deebi'ee banachuudhaaf yoo lakkoofsa keessan itti galche koodii gaafata. Nama siim kaardiin bira jiru qofaatu iimoo san banee seenuu danda'a jechuudha. Akka nama san dhibbatti koodii gaafatee iimoo san irratti cufamuu danda'u kutaa itti aanu irratti isiniin barsiisaa. Viidiyoo kana hundi keessanuu laayikii godhuu hin dagatinaa. Ilmaan Oromoo waan tokkoon isinitti himuu barbaada. Karaa yuutuubiitiin waan tokkootu hedduun ajaa'iba. Viidiyoolee lammiileen adda addaa, lammiileen akka Hindii, lammiileen akka Arabaa, kanneen akka warra ollaa keenyaa, kanneen akka Amaaraa kuni viidiyoolee isaan karaa yuutuubiitiin waa maxxansan yoo fakkeenyaaf namni 100 daawwate nama 50, 60, 20 laayikii godhu. Garuu viidiyoolee nuti hojjennu viidiyoolee ijoollee keenyaa guyyaa fakkeenyaaf guyyaa nama guyyaa 3 keessatti gara nama 70,000, 80,000 daawwatu. Garuu namoonni laayikii godhu
nama 2,000 nama 3,000 qofa. Kuni maaliif ta'a? Nuti ijoolleen Oromoo warroota gara YouTube kanaan viidiyoo hojjetee viidiyoo barumsa qabu viidiyoo adda addaa warroota hojjetaniif laayikii godha. Yoo isin laayikii gootan wanti isin irraa irratti wanti isin miidhu hin jiru. Nutis viidiyoo kana itti dadhabnee edit goonee yeroo dheeraa nurraa fudhateeti finnee isiniif maxxansina. Garuu isin laayikii godhuun maaliif isinitti ulfaata? Laayikii godhuun wanti isin irraa hir'isu hin jiru. Wanti isin miidhu tokko hin jiru. Viidiyoo ijoollee Oromoo kamuu kan YouTube irratti waan adda addaa diraamaa barumsa qabus ta'ee viidiyoolee teknoolojii ijoollee gama teknoolojii irrattis viidiyoo adda addaa hojjetan ta'ee viidiyoo ijoollee Oromoo hunda laayikii godhuun wal jajjabeessuu qabna, wal guddisuu qabna. Akkasii miti ijoollee Oromoo yoo nuti waliin guddifne eenyutu nu guddisa? Amma keessattuu viidiyoolee kiyya lammiileen birootis ni daawwatan. Garuu lammiin biroo alagaan guddina keenya hin barbaadan. Kana hundi keessanuu ni beektan. Namni hundi wal guddisuu barbaada malee saba biraa guddisuu hin barbaadu. Kanaafuu nuti ijoolleen Oromoo wal guddisuu qabna, wal jajjabeessuu qabna. Laakiin nu godhuun keessan hamilee nutti horaa, hamilee nuuf ta'a. Hojii keenya irratti jajjabaannee waan hedduu akka hojjennu nu taasisa. Kanaafuu laayikii godhaa ijoollee Oromoo hunda kan waan adda addaa hojjetaniif laayikii godhaa. Wal jajjabeessuu, wal guddisuu, wal gargaaruun aadaa keenya waan ta'eef wal jajjabeessuu qabna yaada jiruun qaba. Hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kan asuma irratti xumuramu ta'a. Viidiyoolee barumsa adda addaa qabu biroo waliin viidiyoo namoota gama iimootiin isin hordofaa jiru akkamitti iimoo keessan keessaa baasuu dandeessan viidiyoo jiru waliin walitti deebina. Hanga viidiyoo sana walitti deebinutti nagaan naaf tura. Viidiyoo laayikii godhuu, sheer godhuu hin dagatinaa. nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.